Otisi najala fakati. Tokko garaawwal bira jiraannaan fageenya agas maramiti jedhu kanneen immoo gaafa walirraa fagaatanii jiraatanii haguma sana qalbiinis walirraa fagaachaa deemtii kanneen jedhanii yaada kennan jiru. Maalumaafuu dhiibbaan isaa maal fakkaata kan jedhuuf yaaduma dhaggeeffattoota keenyaa yoo isaan biraan geenyu. Fagaatanii jiraatu jaalala irratti akka keetti dhiibbaa qabamoo hin qabu jettu. Jaalala irraa fagaatanii jiraachuun dhiibbaa qaba jedheen fudhadhoon. Sababni isaayyuu akka biratti soolaaleetti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Teeknikaallee adda addaa hin babal'anne sababa ta'eef wal arguu dhiisuu dandeessa. Har'a garuu sadarkaa bilbilaatiin illee wal argitee waliin haasoftee yaada wal jijjiiruu dandeessa waan ta'eef iddootti sammuun kee sana dhiphate sanallee adeemsa sagalee sanaatiin deemtee yaada wal mijeessuu dandeessa waan ta'eef fageenyi jaalalaaf dhiibbaa qaba natti fakkaatu. Kanaaf fageenyi jaalala irratti dhiibbaan fidu natti fakkaata. Fageenyi jaalala irratti dhiibbaa hin qaba. Maaliif yoo jenne shamarreen tokko yoo nama tokko fagoorraa jaalatte yookiin dargaggeessi tokko fagoorraa yoo jaalate bilbilaan wal arguu qaama waliin arganii fagoorratti waan wal qunnamanii fi sun immoo yeroon itti dargaggeessi tokko shamarree jaalate shamarree san jala obboleessumti ishiillee bilbila yoo jalaa kaasee jedhe akka waan ishiin nama biraa jaalatteetu wajjiniin achi bilbila sana namni biraa jalaa kaasetti yaadeto itti wal lolan hin jiru. Daangaa jaalalaa sana yeroon itti miidhu hin jira jaalalli. Saniif jaalalli fageenya irratti gaafa jiru akkasumas immoo yeroon ishiin biran jirtu yookiin inni biran jiru waan ta'eef dargaggeessi tokko yookiin shamarreen tokko ani ishii bira jirtu san jaalatu ni jira. Saniif fagoo irratti kan argamu dhiibbaa qaba jaalala irratti jaalalli fageenya. Jaalalli kee waliin ammati gara yuunivarsiitii jirta. Inni tarii sirraa fagoo jiraachuu danda'a. Halaala walirraa ta'uun kun jaalala irratti dhiibbaa qaba moo hin qabu jettee yaaddaati? Baay'ee dhiibbaa qaban jedhaan. Jechuun haala kan korraas ka'een haala hiriyyoo tokkorraas argee ka'een fakkeenyaaf ati irraa fagaattee jirta. Yuunivarsiitii hin deemiin wajjiniin bakka yeroo gaarii waliin dabarsitee wal jaallachaa too jirtu. Xiqqoo ishee gaappiin gidduu keetti jechuun fageenyi yeroo uumamu bakka innis tarii nama biraa ilaaluu danda'a. Tarii isheen nan argitu jedhee isheenis tarii isheetu shamarraniitiin yuunivarsiitii galeerammoo yoo ta'e haalli ishee dogoggorsuu danda'a. Namoota ijoollee hiriyoota ishee argitee nan bashannanaanis jettee tarii bakka waadaa ishee sana dagattee waan hin taane keessa galti. Innaa kun baay'ee fageenyaan ol jaallachuun baay'ee miidhaa qaba jedhee yaadan. Jaalalaaf baay'ee miidhaa qaba. Namni fageenyatti waliin amanu wal bukkeetti yoo ta'e malee sababiin isaa innis nan argitu jedhee isheenis nan argu jettee bakka lamaan isaanii kallacha adda addaa ilaaluu waan danda'aniif jaalalli fagoo anaaf baay'ee gaarii miti jedhee yaada. Kanaafuu furmaatni isaa maali ta'attee yaaddame? Furmaanni isaa xiqqoo ishee yoo cime jechuun wal jaallattee waliif amanamummaadhaan waadaa walii galtee jechuun anis siifin amanamaa. Hamma yeroo turtuuf fakkeenyaaf waggaa 3 yuunivarsiitii teessi taanaan isheen shamarranii bakka amma dhufutti naaf amanamisiif anis siif amanameen jiraadha jettee bakka bilbilaan irree gaappii waliif fillaatiin yeroo hundumaarree jechuun yaada isheerraa akka fagaachaan deemne bilbilaan irree bakka yerootti sababiin isaa akka isheen bukkee jirtutti godhee akka inni fiil godhu bilbilaan daddafteerree too wal dubbisan kun xiqqoo furmaata ta'uu danda'a. Tokkoffaan immoo waadaa walii galu. Waadaa jechuun wanta salphaa jechuu waan hin taaneef tarii waadaa sana waan sodaatuuf namni tokko waadaa sana irra darbee kan biraa jaallachuu hin danda'u. Innaa furmaanni isaa xiqqoo ishee furmaata ta'a jedheen kan yaadu waadaa walii galanii taa'uu fi fageenyi baay'ee yoo hammaate irree bilbilaan irree bakka daddafanii wal argan hamma ishee bukkee jirti waa yaaduuf waan biraa yaaduu dhiisuu danda'a. Kana malee walirraa fagaatanii jaalalli baay'ee jaalalaatiif gufuu guddaadha jedhee.
jiran jaalalleewwan lamaan sana gidduutti kan hundaa'u ta'uu qaba. Jaalalleewwan lamaan sana namni wal jaalate sana jechuudha. Qaamaan kan inni walirraa fagaate malee yaadaan walirraa fagaanne. Qaamaan walirraa fagaatuyyuu yaadaan tokko ta'ee jira waan ta'eef jaalalli gidduu isaanii fageenya irratti kan hundaa'u miti. Akkasumallee jechamoonni tokko tokko ni jira. Fakkeenyaaf jaalalli dhugaan addaan fageenya yerootiin hin citu kan jedhu sana. Amma inni sun jecha baay'ee sirriidha. Maaliif namni sana qaamaan adda fagaatuyyuu yaadaan keessa waliitiin addaan fagaanne waan ta'eef yaadaan addaan fagaanne waan ta'eef addaan fageenyillee jaalala irratti dhiibbaa kan hin qabaannee fi kan hin jijjiiramne waan ta'eef jechuudha. Gama kiyyaan kun irra guddaa fageenya irra jiraachuun humnaa ol dhiibbaa qaba. Ana wanta na mudate ni jira. Barattuu tokko akkuma duraa isin jedhe kutaa 8 irraa ka'ee jaalala nan dhiise dhuma gubbaarra garuu baran kutaa 12 baradhu. Jaalala kana micoo wayii kutaa 12 yeroon baradhu micoo wayiitiin ishee fuulduran taa'aa na duuba teessi jaalala wajjin eegalle. Jaalala waliin eegallee anillee maatirikii fudhee ishiinillee maatirikii fudhattee maatirikii sunillee ana gara akkuma dura isin jedhe gara yuunivarsiitii Finfinnee nagahee ishii gara yuunivarsiitii Madda Walaabuu gahee gaafa Madda Walaabuu gahu yeroo dura wajjin hin jiru san garuu naannoo tokko mana kiraa fudhannee galla. Anis yoo xiqqaate guyyaa tokko doon ishiin arginu oolu ishiin illee sonan arginu ooltu ani isheen na arguu baatte taanaan hin dhukkubsatte jedhe anillee na arguu baatte taanaan ishiin waan akkasii yaaddu dhukkubsatte yaada jedhu garuu dhuma gubbaa gaafa Madda Walaabuu galtu bilbila kana walii bilbila turre anillee namni